السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جمّتشون قبا onneti yanna gammate qaama kiyya guututu namirqaan namni akka kiyyatti gammaddee jirtu yoon jiraatte viidiyoo kana jalatti koomantiidhaan Allahu akbar jedhii rabbii kee guddisi, alhamdulillah jedhii rabbii kee faarsi, itti aansuudhaan katar jedhii viidiyoo kana jalatti naaf barreessi. Biyyi Katar waancaa bara kanaa kan qopheessite yoon taatu tapha bara kanaa kan addunyaa kan biyya jiraatitti qophaa'ee achirratti wanta adeemsifamuu qabu, wantoota jajjaboo kan adeemsifamuu hin qabnee fi kan adeemsifamuu qabu adda baastee murteessite jechuudha. Keessattuu yeroo ammaa kana wanta bada addunyaa irra akkaan daddaffiin saffisaan faca'ee jiru kan keessattuu biyyoonni bahaa hayyaman beekamtii kennaniif akka zamana dur banii Luut dhiirri walitti fayyadamuu turanii jarri yeroo ammaa kun ammoo dubartiif dubartiin akka walitti fayyadaman, dhiiraaf dhiirrillee akka walitti fayyadaman beekamtii kennaniif jechuudha. Biyyoonni hedduun wanta kana beekamtii kennaniif jira. Biyyi Katar inni kun bakka taphaa sanitti akka alaabaan tunis hin garsiifamne, akka namni wanta kana qabus yoo kan argamu ta'e adabbiin cimaan akka isa qabatu seera jaraatti fayyadamuun seera rabbiin hin hayyamnetti illee fayyadamte jechuudha. Allahu akbar. Kanas akka hin hayyamne guututti kaansil gootee wanti kun hin hayyamu, shari'aan hin hayyamtu, amantiin kiyyas nan hayyamu, aadaan kiyyas nan hayyamu jette jechuudha. Kaansil keessaa goote. Lammaffaa istaadiyam san keessatti kamriin akka hin dhugamne kaansil keessaa goote jechuudha. Amantiin jaraas hin hayyamu, haraam akka ta'e akka rabbiin hin hayyamne kanas keessaa dileetii goote jechuudha. Sadaffaa ulamaa guddicha yeroo ammaa ummanni islaamaa addunyaan qabdu Dr. Zakir Naik affeerraa gootee akka achitti argamuuf, akka achitti amantii islaamaa tana babal'isu affeerraa gooteef jechuudha. Ni kabajje rabbiin biyya san rabbiin olaane haa deemu, mootummaa biyya saniitiif rabbiin barakaa haa godhu. Hedduu nu gammachiise, hedduu alhamdulillahi rabbil aalamiin. Biyya Katar rabbiin olaane haa deemu, biyya Katar rabbiin qaraa guddattee ammas rabbiin jara haa guddisu. أمس أرجع موتم الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد وبور أرجع قال ساديو ماني وأنجا الدنيا رتي تبتشوا كندن ديني جبافة ميراب miidhama miila isaarra gaheen wal'aansa baqaqsanii yaaluu milkaa argachuu kilabichi beeksiseera. Gama kaaniin ammoo istaadiyeemota 8 dorgommiin waancaa addunyaa itti gaggeeffamu irratti dhugaatii alkoolii gurguruun akka dhorkame yeroo muraasaan dura dhagahameera. Kunis kan dhagahame qaamni olaanaa addunyaarra kubbaa miilaa to'atu fiifaan dorgommichi banamuu dursee imaammata isaa geeddaruu hordofeeti. Dorgommii falmiin cimaa itti godhamu kanarratti injifachuuf carraa olaanaa kan qabu garee kamidha. Injifattuun waancaa addunyaa yeroo 5 Biraazil yeroo dhumaaf kan milkooftee bara 2002 Kaataritti ni milkooftii tilmaamni jedhu guddaadha. Sagantaan kompiitaraa hubannaa namtolchee yookaan AI'n hojjetu biyyi Laatiin Ameerikaa Biraazil yeroo jaffaaf injifachuun rikaardii ishee fooyyeesti jedha. Ittaan sun sadarkaa lammataarra kan jirtu ammoo biyyi Laatiin Ameerikaa biroo Arjentiinaadha. Ittaansee Firaans, achiis Speen akkasumas Ingilaand tilmaama hanga 5 irra ta'aniiru. Sagantaa BBC Afaan Oromoo Jimaasa kanneen akka Meesii, Roonaaldoo, Mbaappee, Neemaarii fi kaanillee bakka tokkotti ilaaluuf daran sardamaniiru. Oduuwwan dhiyeenya dhaga'aman keessaa taphataa cimaan Afrikaa bara kanaa lammiise. Dorgommiin waancaa addunyaa Katar qeeqaa fi dhimmoota filmisiisoo hedduu gidduutti gaggeeffamuuf guyyaa 2 qofatu hafe.
biyyi baha giddu galeessaa maddi galii ishee gara caaluu boba'aa ta'e kun gaafuma qopheessuun ishee baramee kaasee ejjennoo ishee jaallattoota saala wal fakkaatoo mirga namoomaa fi qabiinsa hojjettoota godaantotaan guddoo qeeqamaa turte. Dorgommiin addunyaa irra akkaan eegamu kun dilbata istaadiyeemii Albaayitiitti kan eegalu innaa ta'u muddee 18 ammoo istaadiyeemii Lusaayilitti xumura isaa argata. Taphni jalqabaas dilbata dhufu biyya qopheessituu Kataarii fi Ikwaador walitti fiduun jalqabama. Gareewwan 32 waancaa kaasuuf kan falmatan waggaa ta'u dorgommii guyyoota 28 fudhatu kanaan taphoonni 64 ni gaggeeffamu. Daawwattoonni qaxaleewwan kubbaa miilaa keessatti maqaa guddaa qaban tokkotti ilaaluuf daran baas dilbata dhufu biyya qopheessituu Kataarii fi Ikwaador walitti fiduun jalqabama. Gareewwan 32 waancaa kaasuuf kan falmatan waggaa ta'u dorgommii guyyoota 28 fudhatu kanaan taphoonni 64 ni gaggeeffamu. Daawwattoonni qaxaleewwan kubbaa miilaa keessatti maqaa guddaa qaban kanneen akka Meesii, Roonaaldoo, Mbaappee, Neemaarii fi kaanillee bakka tokkotti ilaaluuf daran sardamaniiru. Oduuwwan dhiyeenya dhaga'aman keessaa taphataa cimaan Afrikaa bara kanaa lammii Senegaal Saadiyoo Maanee waancaa addunyaa irratti taphachuu akka hin dandeenye gabaafameera. Miidhama miila isaa irra gaheen wal'aansa baqaqsanii yaaluu milkaa'aa argachuu kilabichi beeksiseera. Gama kaaniin ammoo istaadiyeemota 8 dorgommiin waancaa addunyaa itti gaggeeffamu irratti dhugaatii alkoolii gurguruun akka dhorkame yeroo muraasaan dura dhagahameera. Kunis kan dhaga'ame qaamni olaanaa addunyaarra kubbaa miilaa to'atu fiifaan dorgommichi banamuu dursee imaammata isaa geeddaruu hordofeeti. Dorgommii falmiin cimaa itti godhamu kanarratti injifachuuf carraa olaanaa kan qabu garee kamidha. Injifattuun waancaa addunyaa yeroo 5 hojjetu biyyi Laatiin Ameerikaa Biraazil yeroo 6ffaaf injifachuun rikaardii ishee fooyyeesti jedha. Ittaansuun sadarkaa lammataarra kan jirtu ammoo biyyi Laatiin Ameerikaa biroo Arjentiinaadha. Ittaansee Firaans, achiis Speen akkasumas Ingilaand tilmaama hanga 5 irra ta'aniiru. خليكم شوي جايز بس لحتى جيب الباور بعتقد لانه التليفون رح يطفي مشان هيك عم بيعلق. خليني اجيب الشاحن وبجيكم. خليكم دقيقة بس. مش شاحن فيها شاحن. فشكله شكرا يا حمدان شكرا. فشكله بسكر اللايف بعد شوي. اليوم ما شاء الله يوم العالمي ويحطين أغاني شكرا يا آي شكرا أميرة شكرا يا أميرو ثانك يو على الورد. بسكر نص ساعة أشحن الموبايل وبرجع بفتح بس تاني. شكرا يا فلك الهجر رأفت الجبالي ثانك يو شكرا. حبيبي يلا يا فهد حبيبي.